waa'ee dubartii takkaatii fi sheexaan mormii isaanii isaan jidduutti taasifamaa ture isiniif qabadhee dhiyaadhee jira. Dubartii takkaa fi sheexaanatu wal mormiin isaanii mala irra caalaa anatu qabaa, sheexaan illee anatu qabaa, dubartiin isaanatu qabaa waan jedhu irratti wal mormanii wal dhabanii jecha. Osoma wal mormaa jiranii dubartiin tun namicha fuuldura isaaniitti uffata hodhoo agarte. Sheexaan akkana jettiin, yaa sheexaan ho'atiin dhugamaan mala ana caalaa qabda ta'e dhaqii namicha uffata hodhu kanaan jaartii isaatiin wajjaan baasii jettiin. Sheexaanis kuni salphaadhaa miiree jedhee of tuulaa ofitti dhaadataa gara namicha uffata hodhu kanaatitti deemee jecha. Gara namicha kanaatitti dhaqee jaartii isaa akka gadhiisu waan baay'ee itti himaa ture, itti wasawwasaa ture. Garuu namicha uffata hodhu kun jaartii isaa waan jaalatuuf waan sheexaanni itti wasawwasee kana dhagahuufii hin dandeenye. Yeroo baay'ee akkasumatti itti deddeebi'ee yaalaa ture hin milkooyneef. Sheexaanni kunis gaddaa miira injifatummaan itti dhagahamaa karaa dubartii sanaatitti deebi'ee jecha. Wayita kana dubartiin tuni gammaddee amma ana ilaali jetteen karaa namicha uffata hodhu kanaatitti deemtee jechuudha. Namicha uffata hodhu kanaan bira dheeyitee uffata bareedaa wahii naa hodhi qamisii la dubartiidhaaf ta'u. Mucaa kiyyatu intala isii jaalate yookiin jaalallee isaatiif hadiyyaa kennuufii heeda. Uffata kana naa hodhi jetteen. Namichoonis uffata bareedaa jedhee itti amanee itti agarsiisee uffata san hodheefii kenneef. Intaloon tun uffata kana hodheefii eega kenneefii booda gara mana namichoo uffata hodheefii kana jaartii isaa bira dheeyite jechuudha. Jaartii isaa bira dheeyitee balbala dhadhooftee jaartiin illee balbala jalaa bantee karaa deemaa jira. Salaatan naggahee asitti na salaachisii jettiin jaartii namicha uffata hodhuu kanaatiin jechuudha. Seentee jaartiin isaa kunillee haala ho'aa ta'een simatteenii bakka salaataa iddoo salaataa kennitee fi eega salaatiin booda intaloon tuni uffata hodhisiifattee san achuma gattee biraa baate jechuudha. Isaan lamaan jidduu shakkiin akka uumamu taasisaa jirti jechuudha. Uffata kana achi gattee biraa baatee jaarsi galgala hin galee jechuudha. Galgala wayita galuu uffata sana achitti arge. Waan ganam guyyaa uffata san akka inni hodhe hin beeka waan guyyaa jaartiin sun jettiin yaadate. Wanni guyyaan isiin jettiin uffanni kun kan jaalallee mucaa isii akka ta'e itti himamee ture. Jaalalleen isaa tun ammoo jaartii tiyya tana jedhee shakkee aaree miira aariidhaan jaartii isaa tana hin gaggeesse jechuudha. Uffata isii kennee fi narraa deemi jedhee ni ari'een. Yeroo kanatti jaarsi miira aarii guddaa keessa waan tureef jaartii isaa tana manaa hin ari'ee. Wayita kana sheexaan illee ajaa'ibsiifatee ilaalaanii ture. Isiin illee ammoo miira injifannoo itti dhagahamaa karaa sheexaanaatti itti deemite. Isiin hin jenneere jettiin. Yaa malleessi yookiin pilaaniin isiin keette sun milkaa'eefii ture, milkaa'aa ture jechuudha. Wayita kana ammallee taa'ina ilaali. Asitti hin geessine. Jara lamaan walitti deebisaa jettiin. Sheexaanni ajaa'ibsiifatee abadan waan kana gochuu hin dandeettu jedheen. Namichuun sirriitti itti aaree bakka intaloo jibbee jira. Jaartii gadhiisee sun jechuudha. Sheexaanni illee waan kana gochuu hin dandeettu. Isaan lamaa walitti deebisuu hin dandeettu jedheen. Asuma taa'itiin alaal jettee waan an godhu. Ammallee hin deemtee namicha uffata hodhu kana bira hin dheeyite. Hin dubbisteeni. Uffata gaaf kaanii naa hodhite san bar karaarra salaanni natti gahee mana intaloo goree salaatee uffata sana achitti dagadhee biraa bahee jetteen. Namichuun achi ka'u taalee ka'e. Uffata biraa naa hodhii isiin jettuun deebisuu miti. Waan godhe waan beekuuf taalee ka'ee gara mana haadha warraa isaa dhaqee haadha warraa isaa deeffatee jechuudha. Wayita kana sheexaanni ajaa'ibsiifatee yaa sayyidatii ana tilmiiduki yaa gooftaatiyyaa ani barataa keetii jedheen jedhamaa jechuudha. Wanni kun qoosaa fakkaatullee waan wahii of keessaa qaba jechuudha. Akka itti bohaartan yaada. Dubartoonni mala guddaa qaban. Mala san garuu akkaa fi bakkee isaatitti fayyadamuun dirqama. Keerii irratti fayyadamuun dirqama nurraa eegamu jecha. Qoosaa kanarraa akka fayyadamtanii fi akka ittiin bohaartan abdii guddaa qaba.